raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaanitti wixataa hanga jimaataatti galgaluu sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Ashamaa harka fuune akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduu guyyaa har'aa isin dhageessisa oduu waliinis an iftuu galataati. Aanaa Ambootti waraanni mootummaa dargaggoota 2 ajjeesuun dubartii 1 madeesse. Aanaa Ammayyaatti mootummaan waraana isaa dirooniin haleele kanneen jedhan oduuwwan har'aa keessatti argattu amma xumuraatti na waliin tura. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Amboo gandoota 2 keessatti waraanni mootummaa dargaggoota 2 ajjeesee dubartii 1 madeessuun dhaga'ame. Akka maddi keenya bakkichaa jedhanitti waraanni mootummaa Sadaasa 15 bara 2022 Aanaa Amboo ganda Xulee jedhamutti dargaggoota 2 maqaan isaanii Araarsaa Lammaa fi Abbushee Qasaa jedhaman rasaasa itti roobsuun ajjeesuu himan. Akka namni kun jedhanitti guyyaa ajjeechaan kun dargaggoota kanarratti raawwatame lolli guddaan waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti adeemsifamaa turu dubbatu. Erga lolli goolabamee booda dargaggoota kanneen naannoo mana jireenyaa isaaniitii ukkaamsanii bakka addaa ulaa kuruphee jedhamu geessuun akka rashanan himan. Dabalataanis Sadaasa 16 bara 2022 Aanuma Amboo ganda Dikkii bakka addaa Dikkii Qalloo jedhamutti dubartii maqaan ishii Aaddee Sibbiree Ayyalaa jedhamtu waraanni mootummaa rasaasaan jilba gubbaa rukutuun madeessuu himan. Dubartiin kun haadha ijoollee 7 ta'uu kan himan maddi keenya miidhaan miillaa isaanirraa qaqqabee garmalee hammaataa akka ta'ee fi lubbuun ooluufuu sadarkaa yaaddeessaarraa akka jiran dubbatu. Wal waraansa garee lamaan gidduutti adeemsifame irratti waraanni mootummaa garmalee miidhamuu himanii aarii kanaaf namoota nagaatti rasaasa roobsaa akka turanii fi namoota kanneen akka rukutan dubbatu. Guyyoota afran darban kana Waddeessa gandoota akka Dikkii Xulee fi Qullit Birbirsaatti bakka lolli jiruttis ta'ee hin jirretti namoota nagaa ajjeesaa hidhaa fi reebaa akka jiran himu. Uummanni harka duwwaa dhimma siyaasaa keessa qooda hin qabne sababa waraanni bilisummaa Oromoo gandoota kanneen keessa socho'uuf qofa seelii diinaati jedhame ajjeefamaa akka jiru himan. Yeroo ammaa haalli nageenyaa uummata gandoota Aanaa Amboo wiirtuu Waddeessaa keessa jiraatanii sadarkaa yaaddeessaa irra jiraachuullee himanii jiru. Wabii Waaqotu qindeesse. Oduudhuma wal qabateen Aanuma Amboo ganda Qullit Birbirsaatti waraanni mootummaa dargaggoo Sintaayyoo Nagaraa jedhamu bifa sukkanneessaa ta'een ajjeese. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Amboo ganda Qullit Birbirsaa jedhamutti waraanni mootummaa dargaggoo Sintaayyoo Nagaraa jedhamu bifa sukkanneessaa ta'een qaama isaa saanjaan dirdiruun ajjeesuun ibsame. Jiraataan gandichaa tokko akka jedhanitti dilbata darbe Sadaasa 13 bara 2022 waraanni mootummaa Oomachoo bakka oomisha rasaasaatii iddoo lolli tokko hin jirretti qawwee dhukaasaa gara ganda Qullit Birbirsaa dhaquu himan. Uummanni yeroo sagalee dhukaasaa kana dhaga'u qeesaa gadhiisee baqachuu dubbatu. Sintaayyoonis akkuma nama kamittuu baqatee galgala gara manaatti yoo deebi'u rasaasa itti dhukaasuun eega rukutanii booda qabanii deemuun akka hin malleetti qaama isaa saanjaan dirdiranii ajjeesuu himan. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Amboo ganda Qullit Birbirsaa nama Sintaayyoo jedhamu kun haadha isaa malee abbaan qabu jaartii haadhumsaatii kana gargaaraa jira. Gaafa dilbataa yeroo mootummaa kun Oomachoo osoo ta'e isa baqatanii gara lagaatti adeemaa turanii yeroo adeeman kanatti dukkanaa'utti yeroo beekamu gara manaatti ol deebi'ee yeroo mana garaatti ol deebi'uuf deemu jarreen kun itti dhufanii baqatee yeroo baqatutti rasaasaan gara ceettoo isaa rukutanii. Erga qabanii booda waa'ee waraana bilisummaa Oromoo qorachaa akka turan kan himan namni kun ani waa'ee waraana bilisummaa Oromoo hin beeku erga jedhanii booda gara jabina kanaan qaama saalaa dabalatee iddoo baay'ee saanjaan wawwaraanuun akka ajjeesan dubbatu. Yeroo kufutti qaqqabanii bira ga'anii uffata isaa irraa baasanii laasaa fakkii isaatiin harka isaa duubatti hidhanii dabaddabanii waa hin iyyannaa waa ani qotee bulaadhaa waan beekuuf hin jiru humna yoo ta'e raatee namni yoo ta'e raate laga jira ani waan beeku yeroo jedhutti sanjaadhaan waraananii qaama isaa bakka adda addaa
madeessuudhaan lafa dilbataa sana achuma dura bulchanii. Erga ajjeesanii booda reenfa isaa goodaatti baasanii gatu kan himan maddi keenya yeroo isaan gatan namoonni argan waan jiraniif namoonni muraasni dhoksaadhaan reenfa isaa fuudhanii awwaaluu dubbatu. Gaafa muka duraa sana ammoo reeffa isaa sana bira tabbatti edda walitti hidhanii harka isaa duubatti hidhanii tabba sanarraa fi gadee galchanii biraa deemanii galgaluma sana nama kana namni iddootti ni du'e sana waan argeef dubartiin reeffa isaa sana fuutee gara manaatti ol deebite namni naannoon galgala sana waan goonu dhabne saatii maleedhaa sodaa kan ka'e akkuma ta'etti reeffa isaa sana gara manaatti galchame halkan isayyuu bakka sirnaan awwaalchi hin jirretti maatii namni muraasni geessee waal. Dargaggoon kun haadha isaa dadhabduu gargaaree jiraachisuu malee hariiroon inni waraana bilisummaa Oromoo waliin qabu tokkollee akka hin jirree fi yakka tokko malee akka ajjeefame himu. Namni kun tokkollee waan inni hariiroo addaa isaan faana qabus hin jiru. Nama maatii isaa dhasaa gargaaree lubbuudhaan jiraachuun itti jireenyi itti ulfaataa ta'edha malee waan hariiroo dabballummaanis waan tokkonillee waan hin qabnedha. Namni kun nama jiraattaadhaan du'e malee yakka tokkollee waan hin dalagee qabu. Bakka lolli tokkollee hin jirretti tarkaanfiin kun fudhatamu kan himan maddi keenya yeroo ammaa waan uumamu waan hin beekneef uummanni sodaa nageenyaa guddaa keessatti argamu raadiyoonii Dirree Shaggaritti himanii jiru. Lolli naannoo sana jiru uummanni gaafuma rasaa sana dhukaasaa asoolee ba'anii jedhu namni baqatee lubbuu isaatiif jedhee gara lagaatti of fiige malee waa tokkollee waa dhukaasaa naannoo sana hin jiru. Uummanni tasgabbii nagaa maal qaba? Uummanni lubbuu isaatiif jecha akka simbiraa ta'e maatiin isaa lagatti horii isaa lagatti naqee manni isaa illee qabeenyi isaa kan mi'a seenanii caccabsanii waan addaa jala balleessan malee waan lubbuu isaatiifuu jira isaarraa oolee buluu waan beeku tokko hin qabu. Hawwii qajeelaatu gabaase. Godina Shawaa kibba lixaa aanaa ammayyaa ganda qotaa jedhamutti mootummaan waraana isaa mana barumsaa tokko keessa qubatee ture waraana bilisummaa Oromooti jechuun dirooniin haleeluun ibsame. Jiraataan magaalaa Gindoo tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti sadaasa 15 bara 2022 mootummaan waraana isaa mana barumsaa qotaa sadarkaa tokkoffaa keessa qubatee ture irratti waraana bilisummaa Oromoo se'ee haleellaa humna qilleensaa raawwachuun loltoota isaa hedduu ajjeesuu fi madeessuu himan. Akka maddi keenya jedhanitti guyyaa sana wal waraansi ganda sana keessatti waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti adeemsifamee turuu himanii wal waraansi eega dhaabbatee booda waraanni mootummaa mana barumsaa kana keessa buufachuu himan. Toora sana yeroo dheeraaf waraanni bilisummaa Oromoo qabatee turuu waan beekaniif mana barumsaa keessa qubatee kan jiru waraana bilisummaa Oromooti jedhanii samiirraan boombii itti roobsuun waraana isaa hedduu ajjeesee kaan madeessuu himan. Erga haleellaan kun raawwatamee booda waraanni carraa ta'ee lubbuun hafe qaama isaa olii beeksisuun loltoota ajjeefamanii fi madaa'an mana barumsaa keessaa konkolaataan guuranii akka deeman himan. Ambulaansii oraalii fi paatroolii hedduudhaan duubaa fi fuulduraan waraanaan marsanii saffisa guddaadhaan magaalaa Gindoo keessa darbu kan himan namni kun ergasii booda waraana dhumee fi madaa'e kana eessa akka geessan odeessaa akka hin qabne raadiyoonii Dirree Shaggaritti himanii jiru jechuun kan gabaaste Hawwii Qajeelaati. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya oduunarraaf qabannee dhiyaannee kanumaan gammaa ture waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa horaa bulaa deebanaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.